Raajii meseret nama ajjeeseera gochinni godhe kun immoo du'aaf sababa ta'a jettanii ni yaaddu seerri maal jedha ogeesseera beekaa Jibriil. Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetii haaraayotatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama viidiyoowwan nuti yeroo yerootti isiniif gadhiisnu dafanii akka isin gaanii mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Mee gidduu kana waa'ee raajii meseretiin ilaalchisee fi taatee gidduu kana ta'aa jiru ilaalchisee waan gabaabduu ergaa gaggabaabaa isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti seerri waa'ee dhimma kanaa maal jedha? Macaafa qulqulluu irratti akkaataan yookaan tajaajilli akkasii akkamiin adeemsifamuu qaba waan jedhu walii wajjin ilaallaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Dhimma torban kana miidiyaa irraa raajii meseret nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyunaan lallabduu akka kana. Raajii meseret torban kana ajandaan duula sooshaal miidiyaa amma gara raajii meseret dabarfatanii jiru jechuudha. Dooktarri tokko dhukkubsataa onnee tokkoof oksijiinii yoo ajaje namni tokkos dhukkubsataan wallaansa fayyaa akka hin fayyadamne osoo himaa jiru yoo buqqise dhukkubsataan sun booda yoo du'e macaafni qulqulluunis ta'ee seerri kana akka waan guddaatti ilaalu. Akka ilaalcha kiristaanaatti amantii jechuun kunuunsa fayyaa diduu jechuu miti. Macaafa qulqulluu keessattis waaqayyoo ogummaa kunuunsaa fi qorichaan hojjeta. Fakkeenyaaf Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan Deemaasis nagaa isiniif dhaamaa jedha. Asirratti Luqaas ogeessa fayyaa yookaan dooktara akka ture ni eera. Lammaffaan tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti gorsa qorichaa dhukkuba fayyadamuu agarsiisa. Innis akkas jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Si'achi sababii garaa keetiif sababii ammaa dadhabbiinsi dhaga'amuufis daadhii wayinii xinnootti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Iddoo kanatti kan inni himuu barbaade gorsa qorichaa dhukkuba fayyadamuu agarsiisa. Kan biraan Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti waaqayyo gooftaa kee hin qoratinii jedha. Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 akkas jedha. Yesuus garuu waaqayyo kee goofticha gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Egaa raajii meseret abbaa amantaa yeroo garaagaraatti namoota yookaan immoo hawaasa hordoftoota amantichaatiif tajaajila yeroo dheeraa kan kennaa turanii fi maqaan isaanii illee waan badaan ka'een beeku jechuudha. Egaa amma gochi isaanii kun ija seeraatiin akkamitti ilaalamaadha? Egaa labsiin hundeeffama tajaajila fayyaa Itoophiyaa labsiin 1362 bara 2017 irra deebi'ee ba'e. Egaa namni tokko osoo aangoo yookaan immoo osoo hayyama ogummaa fayyaa hin qabaatin oksijiinii tokko namatti buqqisu yookaan immoo namatti kaa'u akkasumas immoo tajaajila yaala fayyaa kamiinuu namaa kennu akka hin qabne yoo kana godhee argamellee akka gaafatamu ni ka'a jechuudha. Paastariin yookaan raajiin fayyinaaf kadhachuu ni danda'a. Garuu nama dhukkubsate tokko qajeelfama yaalaa malee wallaansa lubbuu deeggaru akka dhabu dirqisiisuun balaa fi itti gaafatamummaa dhabuu danda'a. Akkasumas macaafni qulqulluun geggeessitoonni hafuuraa namoota akka hin goyyomsine yookaan akka hin miine akeekkachiisa. Hisqeel 34 tiksitoota hoolota midhaan ni balaaleffata. Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti barsiisonni ciminaan ni murtaa'u jedha. Akka seeraatti biyyoota hedduu keessatti namni tokko itti yaadee wallaansa fayyaa barbaachisaa ta'e yoo dhabe dhukkubsataan sun yoo du'e aangawoonni yakkoota ni qoratu jedha. Dagannoon of eeggannoo malee balaadhaaf saaxilu ajjechaa fedhii malee ajjechaa yakkaa yookaan kaayyoo fi haala irratti hundaa'uun manneen murtii yeroo baay'ee kan ilaalu. Namni sun gorsa ogeessa fayyaa tuffate dhukkubsataa irratti dhiibbaa godhanii gochi isaanii kallattiidhaan du'aaf gumaacheera. Aangoo yaalaa akka qaban fakkeessanii turanii. Amantiin amantii akka idileetti miidhaa ittifamuu danda'u fiduuf sababii hin ta'u. Kiristaanonni akka waliigalaatti ni amanu. Fayyisuudhaaf akka kadhatan, waaqayyoon akka amanatan, akkasumas wallaansa fayyaa fi ogummaa sirrii ta'etti fayyadamu. Amantii fi qorichi diina miti. Dooktaroonni, hospitaalonni fi tajaajiltoonni
Kiristaanaa hedduun kunuunsa fayyaa akka karaa waaqayyoo namoota ittiin gargaaru tokkotti ilaalu. Egaa kanaafiyyuu raajiin masaratii gocha akkasii gochuurraa fuuldurumattiyyuu barnoota isinii ta'uu qaba jedheetan amana. Raajiin masaratii egaa akkuma isin argitanii oksijiiniin itti buqqifamee deemi fayyiteetta jedheeti yaa akkaataadhuma duudhaa amantichaatiin ta'uu danda'a ani hin beeku. Haa ta'u malee gochoonni akkasii sababa du'a nama kanaatiif ta'uu danda'a waan ta'eef seera yakkaa biyya keenya keeyyata 543 tokko jalatti nama gaafachiisuu danda'a. Akkasumas immoo yoo itti yaadamee kan hojjetame ta'e keeyyatuma sana jalatti hidhaa cimaan illee nama adabsiisuu danda'a jechuudha. Sagaleen waaqayyoo waa'ee raajii maal jedha? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Egaa jaalala bira ga'uudhaaf dhimmaa kennaa garaagaraa warra hafuurri qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan waaqayyo sanitti mul'isu akka himtaniif dhamaa. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irrattis guyyaa gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha. Waaqayyo foon qabeessa hundumaaf hafuura koonan kennaa, ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu, dargaggoonni keessan mul'atan argu, maanguddoonni keessanis abjuun abju'atu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 3 namni waan waaqayyo isatti mul'ise himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf namootatti dubbata. Akkasumas sagaleen waaqayyo akkas jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Keessa deebii boqonnaa 18 21-22 isin immoo garaa keessanitti dubbii isa waaqayyo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan raajiin tokko maqaa waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaatoo badhaa baate dubbichi isa waaqayyo hin dubbatinidha. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatina. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaada abbootiin amantaa yeroo akkasitti hawaasa tajaajiltan ogeessota seeraa gaafadhaa yookaan immoo ogeessota seeraa sirriitti qacarachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa namni biyya keenyatti ogeessota seeraa ni tuffata malee egaa ogeessonni seeraa balaa adda addaa akkana namatti dhufu namarraa hir'isuu danda'u yookaan immoo gorsa barbaachisaa namaa kennuu danda'u jechuudha. Biyya keenyatti mucaa boqoteef maatii isaatii rabbi haa dhiisu. Haa ta'u malee namni karaa ittiin gadi isin deebisu akkasin biyya irraa baddan akkasin tajaajila keessallee baatanu isin gochuu barbaadu waan ta'eef gochoonni xixiqqaan akkasii immoo sababa ciccimaa isinitti ta'uu danda'a waan ta'eef abbootiin amantaa hundi keessanuu amantaa kamiinuu haa ta'u of eeggadhaan isiniin jedha. Galatoomaa koppiliinki sheer gochuudhaan hawaasa hedduu biraan ga'a.